Shaneen ergamtuudha. Yaada mataashii karoora mataashii qabaattee miti. Ergama qaama isaan bobbaasee giddu galeessa godhataniiti kan isaan hojjechaa jiran. Guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baalatti harca'aa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Qawween shanii 2010 duran turre eessaan siyaa'am yeroo manni Oromoo qabsaa'ee rakkatu miiliyonotaan buqqa'u qawween hin turre amma eessaa dhufe. Kabajamaa caffee kanaaf ibsu kanan barbaadu qawwee kana diinota keenya hundatu harka tokkoon ijaaramee qindeessee nurratti bobbaasaa jira. As keessatti qaamoleen otoo maan beekin qabsoo ummataatti fakkaatee gaaffii ummataa deebisuudhaaf itti fakkaatee dogoggoraan itti makaman akka bal'aa ta'an shakkii tokko hin qabu. Isaan nagaadhaan akka galan barbaada. Kan immoo kun ergamuu ta'uu isaa beekee TPLF juntaarraa ergama fudhatee hoogganamee achi jalatti leenji'ee karoorsee hojjetu immoo karaa qabachuu danda'u irra jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaama kan faanayyuu nagaadhaan mariidhaan dubbii hunda hiikuudhaaf qophiidha yeroo kamiyyuu. Jaarsoleen biyyaa nama fidan abbootiin gadaa namoota deebisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fudhatee galchaati kan jiru. Haa ta'uti humnoonni oo nu diigan malee oo Oromiyaa diigan malee oo hiree Oromoon amma argate kan bu'uurarraa burkuteessan malee duubatti hin deebine immoo qaama kana dhiibanii sochoosatti kan jiran. Gaafa wayyaaneen kara Finfinneetti deemu sana deeggaruudhaaf sana raawwachiisuudhaaf humni shanee amma danda'u hunda hojjete. Diina Oromoo faana fira ta'uusaa ibsate. Kana caala qaaniin salphinni hin jiru. Diina Oromoo faana akka hojjetu humna tokko akka ta'e ibsate. Akka sila kabajamoo Bofqaaduun kaasan humni nageenya naannoo keenyaa uummanni keenya caasa sadarkaadhaan jiru aarsaa kaffalaa deeggarsa kamiyyuu otuun argatiinidha kan waggaa tokkoof ji'oottan jaan darbe kan Oromiyaa fi sochiiwwan jiran aarsaadhaan kan turse. Humni nageenyaa immoo nuyi qabnu kabajamaa caffeen kun sirriitti akka hubatu kanan barbaadu kanaan dura qawwee namaatiin eegamaa turre. Ofii isaaniiti jechadha kan nu eegaa ba'an. Ofii nu bulchuuf jecha nu to'achuuf jecha humna isaanii bobbaasanii nu bulchaa ba'an. Uummanni keenya qawwee akka hin qabaanne akka hin ijaaramne gochaa ba'an. Humna nageenyaa ijaaruun immoo hojii gaafata, adeemsa gaafata. Gaggeessaa tuutaa tokko baasuun waggootan gaafata. Gaggeessaa kutaa waraanaa tokko baasuudhaaf umurii dargaggeessa tokkoo nama gaafata. Qophii bal'aa akkasiin qabnu akka sabaatti. Kana ifatti dubbachuu barbaachisa jechaadha. Kana keessattis ta'u hiree arganni kun hiree waan ta'eef nu harkaa ba'uu waan hin qabneef gootonni keenya milishaan poolisiin illee humni addaa hiree uummata Oromoo tursuuf jecha aarsaa ta'anii as nu teechisan. Aarsaa ta'anii akka baalatti harca'anii kabajatu isaanii mala. Siidaa ulfinaatu isaanii mala. Muuxannoon jirreen manaa bahanii qawwee fuuldura dhaabbatan.
kana amma muuxannoo argatan kana waan keessa darban kana walitti qindeessinee humna caalmaa goonee sirriitti ijaaruun hin barbaachisu. Naannoo kutaa waraanaa gurguddaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa ture. Kutaa waraanaa izzi lama kutaa waraanaa duntaan izzi lama Oromiyaa keessa ture. Utuu humni kaabaa rukutamin dura. Kan inni sun hundi keessaa ba'e hunda humna kanatti uwwisee socho'uudhaaf yaala. Kanaaf aarsaa humni kun kaffale giddu galeessa godhannee humna kana cimsinee akka inni jijjiirama fidu hanqina achi keessa jiran qorannee sirreessinee karaa qabsiisaa deemuun nurraa eegama jechuudha. Dubbii kana garuu akkuma sila ka'ee qawwee qofaan hin hiikamu. Dubbii kana siyaasatu hiika. Siyaasatu xumura. Humna qawwee qofaan dubbii kana xumuruun hin danda'amu. Godinaaleen diinni itti karoorfatee halkanii guyyaa hojjetee fedhii isaa keessatti milkeessuu dadhabe. Kanaan dura immoo fedhiiwwan isaa keessatti milkeessuudhaaf hamma tokkotti deemee amma deebi'ee keessaa buqqee kan buqqee humna qawwee caala humna siyaasatiin marii ummataatiin tokkummaa ummataatiin diinni akka lafti itti dhiphatu gochuudhaan. Isa kanaaf rakkooleen gosummaa rakkooleen adda addaa diinaaf holqa ta'an sirriitti irratti mari'annee akkaataa amma hojii siyaasaaf nageenyaa jiru qindeessinee deeggarsa qaamni federaalaas akka deeggaru godhamee hojii hojjetamaa jiru kanaan sadarkaa barbaadamutti hiikuudhaaf deemuun nuti nurra jiraata jechuudha. Humni kun iddoo tokko qabateeti miti kan socho'u. Iddoo isaas jijjiiree amala riphee lolaati socho'a. Bakka itti toletti dhaabbatee waraana. Bakka dadhabeetti immoo riphee lolummaadhaan socho'a. Isa kana qindoofnee tokko taanee yoo jabaannee hojjenne sirreessuu dandeenya jechuudha. Riphee lolaa immoo lafatti dhiphisuudhaan kan injifatamu. Bu'uura dhorkuudhaan kan injifatamu. Saayinsii farra riphee lolaa hojiitti hiikuu barbaachisaa jechuudha. Isa kanaaf karoorri adda addaa qophaa'ee itti galameet kan jiru jijjiiramni guddaan ji'oota muraasa keessatti akka dhufan abdii guddaa qabna jechuudha. Humni kun garuu gara jabina hunda uummata keenya irratti raawwataa jiru. Humna jaarsaaf jaartii ajjeesu, humna dhiira gudeedu, haadha gudeedu, uummata saamu of balleessaa jira. Hin badammoo. Uummata nan qabsaa'aaf nan bulcha jedhu saamaa ajjeesaa gudeedaa akkamitti humna ta'a? Humni kun humna cubbuuti. Humni cubbuu kun immoo uummata keenya irratti raawwatamuudhaaf isaaf hin malu. Amma humni cubbuu kun uummata keenya irratti badii kana hunda raawwatu akka dhuunfaatti anarratti akka raawwatu naawu. Hin maluuf uummata keenyaaf cubbuun kun. Mari'annee wal dorgomnee akka barbaannetti siyaasa wal harkaa fuudhuun otuu danda'amu. Aduun bilisummaa uummata keenyaaf bakka bahaa jirutti uummata keenya irratti waan fokkisaa akkasii qaamni raawwatu kun buqqee baduu danda'utu irra jiraata jechuudha. Qindoomina qaama siyaasaa qaama nageenyaa hundaa ol immoo uummata keenya uummata bal'aa sochoofnee humna kana hin buqqisne naannoo keenya keessa. Kana keessatti qaama adda addaa harka isaa cuubatee saabotaajii adda addaa hojjetee neetworkiidhaan shiraan waan adda addaa hojjetu immoo karaa qabsiisaa deemna jechuudha. Kana irratti araaramni tokkoyyuu akka hin jiraanne kabajamaa caffee kanaaf mirkaneessuun barbaada. Kan garuu kanaa olitti humna nageenyaa keenya cimsuu qaba. Amma qaama biraa waan hin jirreef uummanni keenya qaama nageenyaa isaa sadarkaa adda addaatti cimsuu qaba. Wanta moonaa hojjenne kanaan dura bakka turerraa baay'ee fakkaata. Garuu humna naannoo keenyaa fi carraa naannoo keenyaa fi balaa adda addaatti dhufuu danda'u irraa kaan immoo yeroo ilaallu ganaa fagoo jirra. Isa irratti jabaannee harka wal qabannee hojjechuun lafa qabsiisuun nurraa eegama jechaadha. Diinni garanaanis garasiinis boru siftaanis waan hin oolleef jechaadha. Kanaafuu kanarratti jabaannee harka wal qabannee kallattii maraan hojjechuu qabnaa. Hojiin babal'aanis karoorfatamee hojjetamaa jira. Jijjiirama bu'uuraas irratti hin argannaa jenneetu ilaalla. Mootummaan federaalaas hojiin
riphee lolaa waraanuu irratti muuxannoo bal'aa waan qabaniif humna bal'aas waan qabaniif isarrattis deeggarsa adda addaa akka godhamu kallattiin kenname deeggarsa adda addaa godhamaat kan jiru hojii bal'aanis jalqabameera isa milkeessuudhaaf caalmatti harka wal qabannee kan hojjennu ta'uusaa fi roorroo fi muufii uummata keenya irra jiru kana buqqisuudhaaf kan deemu ta'uusaa ibsuun barbaada. Uummanni keenya caasaan keenya tokko ta'ee ejjennoo qabatee jennaan shaneen ji'a tokko turuu hin dandeessu. Kaayyoo siyaasaatti hin qabsooftu hin qabdu. Ajandaa siyaasaatti nama hiriirsitu hin qabdu. Uummata suukaneessiteeti kan ishiin hiriirsuudhaaf yaalaa jirtu. Kanaafuu isa kanarratti gochaa ishiin raawwattee saaxilamtee waan jirtuuf humna kana fuuldura dhaabbannee sadarkaa barbaadamutti qabsoofnee karaa qabsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamirrayyuu caala xiyyeeffatee dhimma irratti hojjetaa jirudha jechaadha. Waggaa 3 darbe halkanii guyyaa koreen naannoo irra jiru wanti inni hordofuu fi wanti inni irratti iyyaa ooluu fi wanti inni qorachaa oolu dhimma nageenyati. Dhimma nageenyati. Guyyaadhuma tokko Oromiyaa nagaa bultu dhaga'uu barbaadu. Hawwina hundi keenya iyyuu. Dhiiga diinni lolaasaa jiru kun dhiiga nurra jirudha. Kanaaf isa kanaaf waan godhamu kamiyyuu samiidhaa gadi goonee uummanni keenya akka hafuura argatu barbaada. Hafuura argachuu qaba uummanni keenya. Wanti jallaan kunii fi wanti fokkisaan gochi suukaneessaan uummata keenya mataa gadi cabse kun buqqa'uu qaba. Madaan kun irraanfatamuu danda'u tura jiraata. Isaaf garaa jabaannee tokko taanee cimneetti deemuu barbaachisa. Kun kan raawwatamaa jiruuf deemee hiree uummata keenya harka galee harka baasuuf. Kana kaayyoon isaa inni dhumaa kanu. Humni alaa humna kana hidhachiisus humni biyya keessa humna kana hoogganus qindeessus kanumaaf qindeessa. Kanaafuu kana bu'uura irraa jijjiiruudhaaf harka wal qabannee kallattii maraan hojjechuutu nurra jiraataa kanas hojjennee jijjiirama bal'aa akka finnu abdiin qabaa in jijjiirras jechaadha. Kanaaf kan karaa nagaatiin qeesaatti galee dhufu aadaa duudhaa abbootiin gadaa keenyaa dubbatanii sirnaan galchuudhaaf mootummaan qophaa'aadha. Sanaa ala kan jiru garuu mootummaan obsa tokkoyyuu kan hin qabne ta'uusaa qaamni nageenyaa sadarkaa naannootis federaalaa irrattis jiru qindaa'ee qaamni siyaasaa qindaa'ee uummata sochoosnee humna kana bu'uura irraa kan buqqisnu ta'uusaa carraa kanaan ibsuun barbaada.